Torbeen saglaffaan Piriim Liigii Ingiliz kan eega taphoota intarnaashinaala booda arraantanee eegalame tapha 8 guyyaa arraantanaa keessummeesseetii jira. Manchester United galgala kana sa'a 4 irraa eegaluudhaan dirree isaatiin ala Sheffield United wajjin dorgommii taasisaniin Manchester 2-1tti injifachuun milkaa'uu dandeetii jira. Manchester gaa kanaanis gaa dorgommii irra injifatee wal qabatee jechuudha. Sadarkaa isaallee fooyyeffachuu dandeetii jira. Gara sadarkaa 8ffaatti ol guddateetii jira. Qabxii 15 wal sassaabachuu danda'ee jira. Gaa Manchester United dorgommii irra taasisan jechuudha. Arsenal fi Chelsea kilaboonni gaa gurguddoon tapha torbee kanaa keessattuu kilaboonni London darbiin magaalaa London Arsenal fi Chelsea dorgommii irra waliin taasisaniin gaa taphoota cimaa waliin taasisanii dorgommii irratti osoo waliin injifatin 2-2 gargar boodaan qabxii qoodatanii jiranii. Cole Palmer fi akkasumatti gaa Modric daqiiqaa 15 fi 48 irratti goolii galchaniin Chelsea hanga daqiiqaa 77ffaatti dursaa turre. Declan Rice fi akkasumatti Lisandro Trossard goolii daqiiqaa 77 fi 84 irratti galchaniin Arsenal fi Chelsea osoo waliin mo'atiin qixa bahuudhaan qabxii addaan qoodatanii jiranii. Bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Nottingham Forest Luton Town wajjin dorgommii taasisee 2-2 qixa yoo bahu Newcastle United Crystal Palace 4-2tti injifachuu danda'ee jira. Manchester City Brighton wajjin dorgommii taasiseen itaa dirree jechuudha. 2-1tti injifachuu danda'eeti jira. Manchester City tapha cimaa arraantana gaggeesseen Julian Alvarez fi Erling Braut Haaland daqiiqaa 7 fi 19 irratti goolii galchaniin injifachuu danda'anii jiranii. Erling Braut Haaland turtii taphoota lamaa boodatte jechuudha gara goolii galchuudhaattis deebi'eeti jira. Akkaan jiin daqiiqaa 95 irratti badii raawwateen kaardii diimtuudhaan dirreerraa baheeti kan jiru. Brentford Burnley wajjin dorgommii taasisaniin Brentford Burnley 3-2tti injifatee jira. Bournemouth Wolves wajjin dorgommii arraantana taasisaniin Wolves dirree isaatiin ala Bournemouth 2-1tti mo'ateeti jira. Bournemouth irraa taphataan tokko kaardii diimaadhaan dirreerraa baheeti jira. Everton Liverpool wajjin dorgommii darbii Merseyside arraantana sa'a 8 irraa eegaluun waliin taasisaniin goolii lamaan Mohamed Salah galcheen Liverpool injifachuun milkaa'uu danda'eeti jira. Arraantana tapha Liverpool fi Everton waliin taasisan tapha darbii Merseyside kan magaalaa Liverpool kanallee taphataan Ashley Young daqiiqaa 37 irratti kaardii diimtuudhaan dirreerraa erga bahee boodatti Everton daqiiqaa baay'eedhaaf taphattoota 9 taphachuuf yaaleeti kan ture. Mohamed Salah daqiiqaa 75ffaa fi akkasumatti 97 irratti goolii galcheen Liverpool injifachuun milkaa'uu dandeetti jira. Merseyside taphoota baay'ee taphachuudhaan Liverpool injifannoo galmeessuu dandeetti jira. Taphoonni torbee saglaffaa kanarra taasifaman kanneen fakkaatanii Manchester City qabxii 21, Arsenaalis qabxii 21 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa ta'anii jiranii. Liverpool fi Tottenham Hotspur qabxii 20 qabachuudhaan sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa ta'anii jiran. Tottenham Hotspur tapha tokko haftee osoo qabuute jechuudha. Sadarkaa 4ffaa kan ta'aa jiru qabxii 20 boru taphatu yoo kan injifatu ta'e qabxii isaa gara 23 ol guddifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa Piriim Liigichaa kan harkaa bahee jiru kan harkatti deeffatu tagaa dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya kabajamoo. Taphoonni torbee saglaffaadhaa kanarra taasifaman kun taphoota ajaa'ibaati. Harry Maguire taphata filatamaa taphichaa ta'uudhaan tapha galgala kana akkasumatti Sheffield United wajjin Manchester United taasiseen taphataa cimaa ta'uudhaan filatameeti kan jiru. Dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kabajamoo taphoota arraantana taasifaman keessaa taphni guddaan Arsenal fi Chelsea waliin taasisanidha. Arsenal fi Chelsea kilaboota ciccimoo Piriim Liigichaa keessaa tokko yoo ta'an keessattuu kilaboota darbii magaalaa London ta'uu isaaniitiin kilaboonni kun lamaan irra taphni isaan taasisan tapha hawwiidhaan eeggamaa turedha. Tapha irratti goolii 2-2 galchuudhaan kan waliin injifatan kilaboonni lamaan galeedonni kilaboota lamaanii dogoggora tokko hojjechuudhaan goolii tokko kan kilaboonni faallaadhaan walirratti galchan taphattoonni lammii Speen lamaan shoora olaanaa taphatanii jiran jechuun ni danda'ama. Arraantana
Arraan tana gaa nama cimaa tokkootu addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Namni kun gaa nama taphataa cimaa Manchester United Bobby Charlton ture. Har'a gaa du'aan umrii 86ffaatiin addunyaarraa boqoteeti ture. Yaadannoo isaatiin gaa taphattoonni cuftinuu arraan tana gara dirreedhaatti kan seenaa turan jechuudha. Akkasumatti gaa dorgommii irra taa'isaniin Arsenaal jechuudha. Keessattuu taphataan sarara fuuldura Chelseadha gooliin arraan tana gaa inni Arsenaal irratti galche dogoggora galee egaa David Raayaatiin akka ta'ee fi kanaan boodatti egaa ammaasiis Declan Rice gooliin inni galches dogoggora galee egaa Chelseadhaatiin akka taatee dhagaa kan daawwachaa turre dorgommii arraan tanaatiin jechuudha. Dorgommii Chelsea fi Arsenaal waliin taasisan kana gaa namoonni baay'een tilmaamaati kan turani. Haa ta'utii garuu akka tilmaama namootaa osoo hin taane Arsenaal gaa duubaa ka'uudhaan durfamaa eega ture boodatti arraan tana injifatame jaamee osoo eegamu kilabni hanga ammaatti hin injifatamin gaa riikardii isaa akkuma itti fufeetti qabatee itti fufeeti kan jiru dorgommii arraatiin jechuudha gaa'e. Kanaaf gaa kilabni Mikel Arteetaadha barana kilaba Tottenham wajjin kilaboota lameen gaa hanga ammaatti hin mo'amin ta'uudhaan gaa riikardii harkaa qaban itti fufsiisaniiti kan jirani. Haa ta'utii garuu Arsenaal irratti gooliin arraan tana galte tan jalqabaa peenaalitiidhaan jechuudha. Kubbaan William Saliba gaa harka isaa tuqxe. Uumamaan harka sossoosuu waanuma jiraati. William Salibaatis gaa osoo harka isaallee sossoosin kubbaan kan dhuftee isa tuqxe. Kanaaf gaa VAR ilaalamtee gaa peenaalitii ta'uudhaan erga mirkanaa'ee boodatti jechuudha. Gara goolitti kan jijjiiramte Bukaayoo Saakaan taphaarraa irratti jechuudha. Taphataa cimaa taphichaa ta'uudhaan filatamuu dandeenya. Bukaayoo Saakaanii kanaaf gaa taphataa cimaa taphichaa ta'uudhaan isaatu filatamee jira. Mauricio Pochettinoon seenaa isaa keessatti gaa kilabii Arsenaalii wajjin taphoota baay'ee taphachuudhaan osoo hin injifatamin gaa riikardii harkaa qaban itti fufsiisuu danda'aniiti jiranii. Arsenaal wajjin taphoota 7 taphachuudhaan taphoota 4 qixabuudhaan yoo qabxii qoodatan 3 immoo injifachuu danda'aniiti jiranii. Mauricio Pochettinoon gaa taphoota 13 Arsenaal wajjin taphateen gaa 2 qofa irratti jechuudha kan otoo gooliin galchiin bahuu danda'e. Kanaafuu gaa Mauricio Pochettinoon seenaa riikardii qabu itti fufee Chelsea wajjinis seenaa Arsenaal keessatti qabu gaa fooyyeffachuu danda'eeti jira. Arsenaalii fi Tottenham kilaboota hanga ammaatti Pireem Liigiidhaan hin mo'amin hoggaa ta'an kilaboonni gaa akka Sheffield United arraan tana mo'ame kun kilaba tapha tokkollee mo'achuu dadhabe ta'uudhaan sadarkaa dhumaarra taa'uu dandeeti kan jiru. Kanaafuu gaa taphni Arsenaalii fi gaa Tottenham Hotspur hanga ammaatti mo'amuu dhabuun kilabichaa kilaboota kanneen kilabooti kun kanneen gaa hawwiidhaan akka eegaman taasifamu irratti kan argamu jechuudha. Torbeen saglaffaarraa kana fakkaatamu. Taphoota 8 guyyaarraa taasifameen gooliin 24 kiyyoo keessa bu'uu dandeesseeti kan jirtu Pireem Liigii Ingiliz torbee saglaffaatiin jechuudha. Taphoonni gaa boru taphatamanis ni jirani. Aston Villaan West Ham wajjin boru galgala sa'a 12 fi walakkaarraa eegaluudhaan dorgommii isaanii kan torbee saglaffaadhaan taasisu. Guyyaa Isniinaatis taphni tokko ni taasifama. Tottenham Hotspur Fulham wajjin sa'a 4 irraa eegaluudhaan dorgommii isaanii ni taasisan jedhamee eegama.